Harka fuudhee akkam jirtu daawwattoota keenya xiqqaa guddaan Ali Ollaan hagaa boroon nama isaan bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa geessu kun kan sa'aatii kanatti isin hawwine idan qophii abdii barooti qophichaa wajjin kan isin faana turu Meeraa Amanurii Arraas ijoollee keessaa eenyu fidatee dhufe Meeraan laata qaxalee takkaan harkaa qaba hanga xumura qophii teenyaatti immoo nu hordofaatii wajjin bashannanaa wajjin barachaa kan turuun isin hinjaa nu faana turtii gaarii. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu iddan. Akkam? Nagaa. Fayyaadhaame? Fayyaadha. Hawwii horaati. Hawwii haraa mana barumsaa Taaddasaa Birruu magaalaa Finfinnee baratti horaan keenyuti. Dabala. Dabalaa noo? Tufaa. Tufaa noo? Maqii. Maqii noo? Fanzoo. Fanzoo. Bulloo. Boruu. Eenyu akkasii barsiise garuu? Abbaa koo. Abbaa keetii qaba. Maaliif faayidaan akkanatti hidda latinsa ofii baruudhaa tun? Sanyii keenya akka adda baasannuuf. Ni baay'inne malee lafeen nu takkaan jettu re. Tole mee arragaa qophii abdii baruu irratti afgaaffii adda taasisu deemtu qophiidhaa mee? Egaa arraan tana immoo gaaffileen takka takka ta'e walii beekumsa walii galaa ni jirti, saayinsiin ni jirti, safuun ni jirti, gadaan ni jira, akkasumallee gaaffileen faallaa ni jira. Ammoo barnoota keessaa maalitti addatti akka xiyyeeffatte sanirratti illee xiyyeeffannee takka takka hin dhabnu. Gaaffii takka takka immoo asumaa fudhanneetis ta'u wal gaafannu ni jirti. Isheedhaanis waliin bashannanaa hojii turre ta'a. Tole. Tole egaa ammaan tana ormiin ta'e yookaan ganni kee meeqa? Waggaa 12. Waggaa 12. Gulantaalee sirna gadaa keessaa namni waggaa 12 gulantaa kam keessa ramadamu? Gaammee xixiqqaa. Tole gaammee xixiqqaan geen isiidhaa yookaan geen ijoollee gaammee xixiqqaa keessa jiranii gulantaa san keessatti maal hojjechuu qaban? Akkuma beekamu gaa dabballee keessatti yeroo jiranii dabballeen waggaa 0dhaa hanga 8 akka qulqulluutti yookiin immoo daa'imadhaan safeeffatamu. Kanaafiyyuu hojiin humnaa olitti hin laatamu. Garuu yeroo gaammee xixiqqaatti dabarru waggaan keenya waggaa 9 hanga 16 gidduu jirra waan ta'eef kana hojii xixiqqoodhaan maatii keenya gargaaruu qabna. Akkasumas immoo wantoota adda addaa barnoota jalqabuu fi kanneen kana fakkaatan hojjechuu. Baay'ee gaariidha. Gulantuma kana mee ijoolleen mana ta'anis akkuma yaadatanii fi gulantaalee sirna gadaa keessa jiran guutuu isaa tartiibaan nutti himi. Jalqaba irratti dabballee, gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa, kuusaa, raabaa, raabaa doorii, gadaa, yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa, yuuba arfaffaa fi gadamojjii. Baay'ee gaariidha. Gadamojjii waggaa 80 ol. Olii jechuudha. Tole mee waa'ee sirna gadaa keessatti gaa tokko tokko waan irra deddeebinee wal gaafannu ni beektatillee hin qaxaleedha. Warri biraati isaanuma baratanii jechuufi sirna jechuun maal jechuudha? Sirna jechuun mala yookiin immoo adeemsa wanta tokko ittiin raawwatanidha. Gadaa jechuun Gadaa jechuun immoo uummanni Oromoo kan ittiin bulaa ture sirna ofiisaatiif kalaqateedha. Walirratti sirna gadaa ta'a. Sirna gadaa yeroo jennu immoo adeemsa yookiin immoo mala uummanni Oromoo ittiin wal bulchu ofiisaatiin uummata yookiin kalaqate uummatoota biraadhaafis akkasumas immoo addunyaadhaaf kan gumaachedha. Baay'ee gaariidha qaxaleedha. Kan daawwachaa jirtan qophii abdii baruuti. Ijoolleen gaa bakka mana teessanii maalirraa barachaa jirtu waa baay'eedha. Ammallee nu hordofaa isiniin jechaadha. Sirna gadaa keessatti waa baay'ee jira. San keessaa mee waa'ee jila ruddii nutti himi. Jila ruddii jechuun yeroo raabarraatti gara duriitti yeroo ce'anii kan jilatamu ta'e kunis immoo jila darrabbaa keessatti kan raawwatamudha. Jila ruddii keessatti dubartoonni siinqee qabatanii dhadhaa dibatanii warra dhiiraa fuulduratti hiriiranii kan sirba sirbanidha. Baay'ee gaariidha. Yeroo gogeessa dubartoota gara raabaarraa gara raabaatti dabarsiti moo raabaarraa garamitti dabarsiti? Gaheen achi keessatti haati warra abbaa gadaa? Haati warra abbaa gadaa jiloota adda addaa jiloota dubartoonni raawwatan keessatti gahee guddaa qabdi. Kunis immoo fakkeenyaaf jila raabaarraatii gara gadaatti yeroo ceenu jila guutii malaa ni raawwatu. Dubartoonni jila guutii malaa kanarratti immoo haati manaa abbaa gadaa fi haati manaa qaallu gahee guddaa qabu. Isaanis jalqaba utuu isaanii hidhatanii jalqaba ofii isaaniidhaaf hidhatanii warreen kaanittis guutii mala kana hidhuudhaan jila kana kan raawwachiisanidha. Akkasumas jiloota biraa irratti illee ni hirmaatu. Baay'ee gaariidha. Jila guutii malaa kana keessatti wanteen matatti hidhatan maal fa'arraa hidhama? Waan sanis mee ijoollee teenyaaf ifa godhe? Guutii malli meeshaadha. Meeshaa
meeshaan kunis immoo dubartoonni raabarraatti gara gadaatti yeroo ce'anii kan hidhatanidha. Kunis sibiila qaqalloo lamaa fi kallee irraati. Kallee qalloo bareeduraati kan hojjetamu kallee sana walitti hidhuudhaan mataa irratti hidhachuudhaan jila sana kan gaggeessanidha. Qaxaleedha kan daawwachaa jirtanii kun qophii abdii baruuti ammallee qophicha wajjin nu faana turtii gaariin isiniin ja'a ammallee waa'een jila qajimaa yookaan daannisa murachuudhaan jira. Mee waan sinii sammaa sitti nu dabale? Immoo raabarraatti gara dooriitti yeroo ce'anii jiloota adda addaa raawwatu. Raabni kun jiloota adda addaa ni raawwatu. Isaan keessaati immoo isaanis biyyoota godinoota adda addaatti adda addaa ta'uun malee garuu immoo kaayyoon isaanii wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf Gujiitti qajimaa murachuu dubartootaa fi akkasumas immoo waddeessa murachuu dhiirotaafidha. Qajimaan kan muratamu adeemsa mataa isaatiinidha. Kunis immoo jalqabaa qajima siinqeedhaaf ta'u adda baasatu. Ergasii qajima siinqeedhaaf ta'u erga adda baasatanii booda itti aggaamuudhaan ergasii muratanii qoree isaa kolkolachuudhaan fudhatanii gara mana isaaniitti galu. Qajimaan kun immoo waddeessa abbaa warraa ishee wajjiniin wal bukkee taa'a. Tole haati siinqeedhaa gaafa siinqeen itti kannamtu irraa kaasee akkamitti itti kannamti maaliif itti kannamti waan sanoo ifan ni gootaame? Siinqeen akkuma beekamu meeshaa ulfoo sirna gadaati. Siinqeen immoo kan kennamu dubartoota heerumaniifidha. Durbi tokko yeroo heerumtu haati ishee kanaachi of danda'i anis wajjiniin hin jiru kana booda jettee siinqee sana akka mallattoo of danda'uutii fi akka mallattoo kabajaatti laattii fi erga siinqeen sun itti kennamee kaatee dubartittiin suni wantoota adda addaa raawwatti. Fakkeenyaaf yeroo waraanni gosaa fi gosa gidduutti uumamu gidduu seenuudhaan ililfattee lola sana dhaamsuu ni dandeessi. Akkasumas immoo yoo namoonni wal lolanii yookiin immoo yoo abbaa manaa haadha manaa ulfaataate reebee yoo wantootni seeraan alaa raawwatamanii fi yoo mucaanii haadha yakkee siinqee sanaan adabbiitti muramuu qabu itti muranii daraarsanidha. Tole gaafa abbaan gadaa jila adda addaatiif bahu eenyutu abbaa gadaatiif kallacha'edha? Haadha warraa abbaa gadaa. Haadha warraa abbaa gadaati. Gulantaa gadaa keessatti raabni iddoo garaagaraatti maqaalee adda addaa qabu. Maqaan sun maal jedhama? Qondaala jedhamuudhaan fooraa akkasumas immoo raabaadolee jedhamuudhaan ni beekamu. Tole waa'ee gogeessa shananii yoo ni beektaa? Gogeessota shananii Oromoo keessatti gogeessota shantu jiru. Isaanis immoo waggaa 8-8dhaan aangoo walitti kanneen dabarsanidha. Tole dootu jechuun maal jechuudha? Dootu jechuun leenjiidha. Leenjiidha isaan fudhatamu. Isinilleen leenjii warreen odeeffannoo dho'isaadhaan guuranii leenjii gahumsa qaamaatti isaaniif kennamu. Tole waa'ee safuutti nachi dabarsa. Safuu jechuun maal jechuudha? Safuu jechuun safartuudha. Safartuu amala gaarii fi amala gadheeti. Safartuu amala gaariitii fi amala gadheeti. Tole maaltuutu hawaasa keessatti hogguu waa safarru gaariidha. Maaltu gaarii miti jettee nu ibsitame ijoolleen haa hubatan. Gaariidha kan jennu wantoota adda addaa jiru wantoota aadaa ta'anii isaanis immoo fakkeenyaaf nama kabajuu maatiif abboomamuu fi kanneen kana fakkaatanii amaloota gaarii kan calaqqisiisanidha. Amaloota badaa kanneen jedhaman immoo faallaa kana namootaaf kabaja kennuufii qabnu irraa hir'isuu akkasumas maanguddoota kabajuu dhiisuu namoota arrabsuu fi kanneen kana fakkaatanii uummata keessatti fudhatama kan hin qabnee fi admalee kanneen ta'anidha. Wow, mana ta'anii ijoollee maalii badhaasni fuuldura isaanii jiru kun ijaanii wal gaafachaa jiran. Asmaanuu egaa ijoollee daawwachaa jirtan qophii abdii boruuti. Qophii abdii boruu kana irratti egaa ijoollee qaqqaxalee hegeree biyyaa ta'aniitu irra dhiyaata. Maal faadhaanii waa hundaani. Saniifuu arroo maalii fi waancaan kun yookaan badhaasni kun asitti argama fuuldura keessanitti jechuun keessan hafan qabu. Kun barattuu qaxalee tanaatu badhaafame. Maaliin badhaafamte laata? Mee isirraa dhageeffannu. Egaa badhaasa kana bara kamitti argattee akkamitti argattee mee ijoollee teenyaaf ifa godhi? Tole badhaasni fuula keessan duratti argitan kuni bara 2016tti jalqabumayyuu hundee isaarraa ka'een barnoota herreegaa kan hin jaalladhudha. Akkasumas barsiisotaa fi maatiin na deeggaruudhaan akkan hubannoo dabalataa argadhu na taasisanii jiru. Badhaasni kun immoo bara 2016 yeroo naan kutaa 4 baradhu dhaabbanni wayii dhufee ture. Dhaabbata Maayisoorobaan baay'een isaanii beekuu danda'u. Dhaabbata Maayisoorobaan kun dhufuudhaan warreen herreega irratti
herreega irratti ciccimoo ta'anii filachuudhaan achi keessatti immoo filatameen ture. Ergasii qormaata qoramuudhaan marsaadhaa gara marsaatti darbaa turre. Jalqaba marsaa tokkoffaa mana barumsaa keenyatti qoramne namni achirraa darbe immoo marsaa taanu immoo akka kutaa magaalaatti akka magaalaatti tuma jennu dhuma irratti akka Itoophiyaatti akka biyyaatti walitti dhufuudhaan afaan keenyaan qoramne. Ergasii qormaata 25 keessaa qoramne afuriin baay'atee nuuf qabame. Ergasii 100 keessaati akka biyyattiitti walitti dhufuudhaan qabxiidhaan 1-10 warreen jiranii badhaasa meedaaliyaa fi badhaasa qarshii fudhachaa turre. Wow, baay'ee gaariidha. Badhaafamtuu akkanaan hin ta'a jettee yaaddee ni beektaa? Yeroon qoramaa ture sanatti inumaan badhaafama abdiin qaban ture. Mee fedhiin ati barumsa irratti qabdu waa'ee barumsaa waa'ee fannoo godhame xiqqishoo? Tole barumsi egaa akkuma baay'een keenya beeknu beekumsa dabalataa argachuudhaaf yookiin immoo hojii keenyaaf akka milkaa'aa taanuu fi kan nuuf kennamudha. Kunis immoo qaamota sadiitu waliin hojjechuu qaba. Barataa, maatii fi barsiisotadha. Maatiin immoo barsiisota irratti itti gaafatamummaa hunda gatuun barbaachisaa miti. Sababiin isaas immoo barsiisonni qofaatti barataa sana cimsuu waan hin dandeenyeef barataan sunis of deeggaru maatiinis immoo deeggaruu qaba. Haaluma sanaan immoo yeroo galan qo'achuudhaan irra deddeebi'anii shaakaluudhaan wanti hin baramne hin jiru. Kanaafiyyuu barnoota haala kanaan hin ibsine. Tole guyyaan ati qabxii takka dhabdee takkittiin eegsiin takkasii seentee boochanii jira jaala. Maaliif boochee guyyaa sana? Qormaata irratti ture. Utumaan beeku garuu utuu seeraan dubbisiin seeraan dubbiseera garuu utumaan gaafficha beekuuti seeraan dubbisuu dhabuu koodhaan hubachuu dhabuu koodhaan gaafficha nan dhabee ergasii gaafa nuuf deebi'u baay'ee naarii ture. Barattuu cimtuutu maaf hin dhabe jee ofitti aartee miree garuu asoo beektuu dhabdee malee wallaalle. Baay'ee gaariidha. Barnoonni ati hanga ammaa dhibbaan cuftee asii qabxiin ta'e takkan harka jirti. Barnoota herreegaa 100 fiddee barnoota safuu fi sirna gadaa 100 fiddee ijoolleen gaa barattuu tana waa baay'ee irraa baratu. 100 waa malee ittiin badhaafamne barattuun tuni garuu iccitiin milkaa'ina keetii akkaataan ati 100 akkanatti itti fiddee kuni hawwii horaa dabalaa mana barnootaa yookaan mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti magaalaa Finfinnee Gullallee asitti akkana 100 fidaa jirta. Mee iccitii milkaa'ina keetii barattoota keenya akkaataa itti 100 fiduu eegalte kana mee ijoollee ilaala akkaataa akkuma barattuun tun barattuu tana waa xiqqishoo mee iccitii isiitiin irraa isinii qooda. Akkamitti mee iccitiin milkaa'ina keetii dhibba? Egaa milkaa'inaa fi iccitiin guddaan hin jiru. Iccitiin isaa jabaatanii hojjechuudha. Kunis immoo yeroo galan qo'achuu irra deddeebi'anii shaakaluu fakkeenyaaf amma barattoonni baay'een herreegaaf ingiliffa hin ulfaata jedhanii yaadu. Garuu immoo herreegni irra deddeebitee shaakalta taanaan salphaadha. Fakkeenyaaf ammaan yeroo hundumaa abbaan koo wantoota adda addaa irraatii gaaffilee herreegaa naa buusuudhaan nan shaakala. Kunis immoo dandeettii kee dabalachaa deemta malee herreegaafis ta'e barnoota kaanii fi shaakala barbaachisaa irra deddeebi'anii dubbisuu gaafata malee wanti biraan haarayni tokkollee hin jiru jechuudha. Tole milkaa'ina barataa tokkoo keessatti gaheen haadhaa fi abbaadha. Akkam jettee ibsitamee ijoolleef? Tole maatiin itti gaafatamummaa isaanii baachuu qabu. Kunis immoo gargaaruu qabu. Fakkeenyaaf hojii humnaa walitti laachuu dhiisuu qabu. Kunis baay'inaan itti gaafatamummaa haadhaadha. Hojii mana keessaa baay'inaan baay'eetti baay'ata taanaan yeroo qo'annaa dhabuudhaan illee ijoolleen rakkachuu ni danda'u. Inni kan biraa immoo maatii wantoota adda addaadhaan cinquu hin qabani. Kanaafiyyuu barnoottummaa isaanii irratti xiyyeeffannoo isaanii akka kaa'an gochuu qabu. Maatiin gaheen isaanii gakan. Tole iftuu battiin si deebisa badhaafamtuu kanaati. Kana malee badhaarsonni meedaaliyaa adda addaa bara barumsaatti sadarkaa tokkoffaa galmeessaa jirtaame afreejii bara seemisteera jalqabaa fiddee nutti. Seemisteera jalqabaa qabxii guddoo galeessaa barnoota 8 saayyoo 99.25 fide. 99 galmeessitee jirti. Tole badhaasa kana malee badhaafamni ati badhaafamtee hin jirtu?
Jira baay'inaan garuu immoo hunda isaanii caalaayyuu kan na gammachiisedha. Inni kun. Baay'ee si gammachiise. Tole hawwii waraadhaa gara fuula duraatti yoo hawwiin isii milkaa'eef maal ta'uu jaalatti? Maal biyya tanaan gargaaruu barbaaddi? Maal biyya tanaaf bu'aa buusuu barbaaddi? Duraanuma irraa kaasee fedhiin koo saayintistii ta'uu ture. Saayintistii maalirraa akka ta'e garuu yoon beekuu baadhes damee fiiziksii keessaati. Saayintistiin tokko hin ta'a jedhee yaada. Ajaa'iba immoo saayintistii maalii ta'uu akka barbaadullee beekuu baadhu akkam saayintistii ta'uu nan beeka hawwiin koo kana jette. Tole ampulii elektirikaa kana tan amma itti fayyadamaa jiru tana namni jalqaba argate. Toomaas Edison. Toomaas Edison. Intarneetii ammaan tana fayyadamu jiru tana biitii yeroo jalqabaatiif harkatti biyyatame. USA. United States. Tole telefoona kana biyyattii argatte yeroo jalqabaatiif eenyu? United Kingdom. United States matunillee moobaayilii yookaan bilbila xixiqqaa harkatti qabannu kanoo biitti argatte biyyatan. Saanumadha. Biyyuma sadiidha argattee jirti. Tamsaasa televezyiinaa First jechuun jalqabatti yeroo biitti argatte TV broadcastii tamsaasa suur-sagaleedhaan uummata bira gahuu kanoo biitti argatte biyyatame. Naannoo san jirra biyyuma san keessa. Ammallee olla isa reefu yaamaa turte san. United Kingdom. United Kingdomidha jechuudha. Ati barattuu qaxaleedhaaf hin gaafee xiqqishoo saayintistoota waan taateef waan akkanaa kana si gaafadhe malee sillallee ulfaachuu mala asubaanuun of kolchiisin jee garuu ati waan cimtuu taateef waan jajjabduu waan nama hawwii gurguddaa qabu san waan akkanaa gaafatanii qaxaleedha. Qaama namaa keessaa yeroo qaamni biraa boqotullee namnillee rafullee ta'u hojii isiin dhaabne ta'u boqonnaan qabne maal jedhu? Onni. Onni. Onneen hojii ishee dhaabde jechuun namni suni boqotee jechuudha. Kanaafuu onneen hojii ishee dhaabuu hin dandeessu. Kunis qaamota addaatti dhiiga qaamota irraa fuudhuu fi qaamotaaf dhiiga raabsu. Tole kutaalee afur qoodamtisiin ventirikilii bitaa ventirikilii mirgaatiif. Ventirikilii mirgaa ventirikilii bitaa. Orikilii mirgaa orikilii bitaa. Orikilii mirgaa fi orikilii bitaa jira. Tole aortaan ni jira achi keessa. Aortaan maal hojjeta? Aortaan immoo qaamota sirna argansuu keessaati isa guddaadha. Wow, isa guddaadha. Qaxaleedha. Saayintistii ajaa'ibaa ta'uunis ifa hafan qabu. Tole waa'ee dhiigaa barattee ni beektaa? Dhiigni qaama namaa keessatti dhangala'aa argamudha. Kunis immoo faayidaa adda addaa qaba. Dhiigni immoo iddoo lamatti qoodama. Seelii dhiigaa fi pilaazmaa dhiigaadha. Seelonni dhiigaa immoo iddoo sadiitti qoodamu. Seelii dhiigaa diimaa, seelii dhiigaa adii fi pilaatileetota. Pilaatileetota. Tole. Fadhuun siin jaa garuu sa'aatiin teenya deemuu jirti. Ijoollee mana taa'anii si daawwachaa jiranii fi qaxalee akka keetii kana ta'uudhaaf maal godhuu qaban jettan ergaa isaaniif dabarsu. Barattoonni egaa akkuma sila dubbachaa ture. Wantoota adda addaa gochuu qabu. Kunis immoo shaakaladhaan ni jalqaba. Wanti hundumtuu shaakalaan barama. Kanaafuu yeroo hundumaa yoo shaakallee wanta barbaannu sana bira ga'uun shakkii hin qabu. Ijoolleen baay'een isaanii amalli isaanii garaagara. Amala gaarii hojjechuu akkamii qaban? Amala gaariin naannoo keessatti hawaasa keessatti akkasumas immoo mana barumsaa keenyatti illee fudhatama qaba. Kanaafuu amala gaarii horachuudhaaf naamusa keenya tolfachuu qabna. Kunis immoo namoota kabajuu irraati kan jalqabudha. Inni jalqabaa immoo ofii keenya irraa jalqaba. Jalqaba amala gaarii horachuudhaaf ofii keenya irraa jalqabuu qabna. Amaloota gadhee keenya adda baafannee amaloota sana immoo gara gaariitti fiduudhaaf carraaqqii taasisuu qabna. Baay'ee gaariidha guddadhuun siin jaa. Egereen biyyattii abdiin fuula duraa harka keenya jira jabeessaa bu'uura gabbisaa egereef biqiloota irraa akka hin tolayne eeguun nurra jira. Naamuu harka harkaan bishaan jala guura. Naamuu harka harkaan bishaan jala guura. Boruuf boruu dhugaa boruuf dhagaa baachaa ofii osoo taane biyya bakka laachaa. Dhaloota boruuti riqicha hojjechaa waa lafa keenyaa fi dabruu qabna oolchaa. Ijoollee akkanaa tana gaa ijoolleen qacaleen ammaan tana
dhaloonni hin jaalanne rakkoo biyya arkuu warreen hin hawwine harka namaa eeguu isaan boruuf abdii arraan tana marguu jabeessaa daraare haalaanaaf firaa'u laal akkasitti. Biyya abdiin toltee hangaatee mul'atte san boorasii haa jaarru dhaloota harka keenyee haa deemnu jechuudha. Asumaan immoo kan daawwachaa jirtan qophii abdii baruuti. Egaa arraaftan qindeeffanne tana fakkaatti istiidiyoo teenya Finfinneetti ogeeyyii kaameraatii fi ogeessa daayirektera keenya wajjin ta'uudhaan bifa tanaan isin biraan gahaa jirra. Tanarraaf qindeeffanne immoo asumatti xumurraa torbanne qacalee akkanaata biraa qabaddeetiin kan walitti deebiinu ta'a. Qophicha wajjin kan isin faana ture amma ira amma nure qophiileen OBN gaamee ammas akkuma itti fuftee jirti naqeetti. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba qajeelloon ganama dafaa dhaqqaba abdii booru si haddii waaru dhaloota qarroo daa'imni xiqqoo namuufoo michuu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.